Barataa akkanaa waliin barattanii jirtu. Mi'aan gaxumuraa dhageeffadha. Gaafii kanaafis deebii kenna. Barsiisaan barnoota saayinsii hawaasaa barsiisaa jiru tokkotu waa'ee uumamaa yookiin dhufaatii dhala namaa barsiisaa jira. Barnootichi akkas jedha. Akka ilaalcha saayinsiitti namni jijjiirama tirannaatiin waggoota hedduun dura jaldeessarraa dhufe. Kunis namni jalqaba akkuma jaldeessaa osoo gadi jedhee deemu adeemsa keessaa ol jedhee deemuun nama ta'e jechuun barsiisaan barsiisa. Kan dubbiin barsiisaa kanaa bitaa itti galee barataan tokko harka baasee barsiisaa silaa yeroo nu barsiiftan namni jaldeessarraa dhufa jettanii turtan maaliif ree akkuma jaldeessaa dhalli namaa eegee hin qabne ree jedhee barsiisaa kana gaafate. Barsiisaanis erga xiqqootti yaadee kolfee booda deebii kana isin keessaa barataan deebisu jira jedhee barattootuma isaa kanniin gaafate. Barataan rukutamaan tokko yoo maal jedhe gaariidha. Gaafii bareedaa gaafattee erga jedhee booda eegeen kan warra dhiiraa gara fuulduratti naanna'ee bahee kan warra shamarranii garuu eessa akka dhaqee naafiyyuu gaafiidha jedhee gadi taa'e. Kitaaba argannoowwan saayinsii quraana keessatti jedhu kana akka dubbistan rikomandisin godha. Bitadhaa dubbisaa. Lakkoofsa bilbilaa ittiin argattan koomentii jala isiniif kaa'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo yuutuubiin koo na jalaa haaka waan godhamee jiruufi yuutuubii haaraa kana keessa seentanii akka sabskiraayib naaf gootan gamanumaan kabajaan isin gaafadha. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa Qaxaleeti.